سيجالو في تيكيتي ليه مرد قالوا في أما تيكيتي نكا درامتي تيكيتك أيه قالوا في ليه واننا برباش سجرة أيه دريو إساتي همين توري أبا منا كيتي مين توري barumo waan san gochuuf immoo ani so ani maatii kiyyallee gargaaruutti jira ammatti immoo waan inni tikeettiitti muradhee galulee of harkaan qabu biyya kana immoo tikeettiin widdiidha beektee. Qarshii meeqa tikeettiin kun? Doolaara biyya kana seenaa sinti doolaara no tikeettiin kan ijoollee muratanii galaa jiran. Kuma tokko? Doolaara 1,000. Okay. Ama dolar mo kuma tokko mira kon? Baribsa biyya kana beektee biyya Libaanooniin jira yeroo darbeerree akkuma beekamu biyya kana keessa waraana ture beektee. Kanaaf yeroo sanii hojiin illee hin jiru hojiin dhabamee ture namni lubbuu ofiitiyyuu bakka itti baqatu dhabee ture beektee. Namoonni hedduun illee biyya kana keessatti lubbuu isaanii dhabanii jiran garuu nuti guyyaa salii dabarsee. Abbaa zarri tokko Hamza Difama. Ashira yella kosa kwa berresin hayetro. Hasaudisa. Ya amma akka tigal turatu fokus gona sarra kon qabu. Mo akka lagal cha dolar kun takka qallalida. Kana akkamitti takka goduu qabu. Argaan jirtan isini giiftarallee kan naaran ichira qaqqabii galchi. Altara naa yoo dandeesse mama baani. Dolar kun takka waan ammatti bara waan ammatti si kanun waan ayoon dibata an dolara dibata konje namni kan beeku jala hedduu jira nama kudhan raafuunan dhumatte. Nama sagalee raanaan alatti funan. Waan qallaali maaliif ennaan ni kaawwalti dhamee jiru tokko yoo wal maddiif innee gammachiifne ajiriin gammachuu teessan lameen nuuf deemtillee nama gana beeku. Kana sindibinin jechuu barbaada keessan naada wala ummabaan mo'a orseen mi mo'a kajoo kana mo'a abaaboo Fiira cufate Ustaz Muhammad bayan argaan jiru Ustaz Hamza mee lakkoofsa akka barreessa warra lakkoofsa akka barreessee fi argaa jiru Ustaz Abbaa Zarrii lakkoofsa akka barreessa argaan jiru Ustaz Muhammad bayan mo'a lakkoofsa akka barreesse jala barreessa. No wanta kana agency walitti wanni agency tikeetaa waan beekan jara kan dhageessanii agency fi wanni baaza boora ishii footoo kaaftutti arginaa ana carraa kennamee takka dubbadharee fillee osoo dubbataa jiru shabakan na baase natti fakkaate modeetara ganna darbellee hin beeku ibsa qaataa sooftaa Shabakaadhaaf shira kamala kiyya shira shabakaadhaaf shira. haase Awalan dhugaa rabbii dubbachuu fi girrisaa ta'uu dhiifnee waa maasitti taasofne kana achi mana kaan seennee namuma ajandaa godhatuu dhiifnee qubnu gara namni illee rabbi illee nurraa jaalatu hin dalayna yoo jenne nama 2,700 nu barbaachisu. Namni 3 namni 4 gaadha. Dhugaa ta'uu taate namni kun mokkoramee jira. Gide marati kalee muddaleen ajandaa sheeka kana godhatuun qabu anama ta ajandaa dubbataan jirtu rabbiin tokkochi haaliin inni irraa quba qabuun dubbataa jira. Kanaafuu an akka yaada kiyyaatitti Sheekh Muhammad biyyas galuu jaartiin isaanii biyyallee galuu hin dhaqabdi galchulee hin dhaqabna hangama kiyya namni ustaaza kana qalbii isaa faraaga goona kitaabni akkanatti isin duubatti argitan kuni ka irraa laalamee irraa qara'amee xaalamee dhaloota kana barsiisu dikooraa miti bareedumsaa fi miti jechuudha. Nama ilmii qabu kana yoo utubiin geemiifuu nama taraafuu sappoortii gootanii mucaa kana sheeka kana sappoortii godhaa nu gargaara awwala akka inni xumaaniinaa argatu ganda jaalatuu fi ganda hawwu kana dhufee Makkatal Mukarramaa nama biraatu nama karaa deemaa hedduu sappoortii godhaa turtanii respoonsaal irraa godhaa turtanii na gargaara. Inni illee itti qophaa'u jaartiin isallee rabbi fidee asitti wal argutu mala umraa godhee harama kana bultii 15 kana ciisee du'aa'ee godhatee zamzama dhugee Madiinatul Munawwaraa ziyaaree suuta sanii tasgabbiidhaan du'aa'iidhaan wani jedhee rabbi walitti fidee ilmaan babbareedduu rabbi iddoo isaaniitti haa baasuu du'aa'ee goona fi sheeka kana namni na gargaartanii ani fiizaa hammalee jedha baasii fiizaa
Haadii viizaa kun nama 1,200 na dura 2,000 taane. Isaan baasaboora bichaa natti ergunatu dalagee ergaaf. Alaa isaa bakkeeratti tikeettii fi wantoota itti aanu namni na waliin niyyattan. Ambirri isinirra hin barbaadu. Baasii tikeettii dalso malsii na tumura. Lakki dalso malsii hin danda'u gizee tokko na tumura. Deebii na tumura namni jedhee kanarratti na gargaaru kadhatu osseene. Shee Mahammad as dhufuu qaba. Umraa godhuu qaba. Siigalee nama diiniitii nama ilmii qabu ganda kanaaf dhuubuu qaba. Tana durallee niyyadhee ture ani gaafa isaan irratti yaa'iin kaate yoo rabbiin jedhe makka isin fidaa jedheen waan jedhe san kunuu nama kanarratti waa dagalaa fiiza'an dhugaa rabbii qoosaaf ajandaaf hin jedhu ana danda'a. Namni na gargaaree tikeettii na gargaaru namni na gargaaree waciitti fiiza alaa gargaaru yoo jiraate tokko tokko ol baafatee ol barreeffatee sappoorti naa godhu. Umraa goosiif na sheeka. اوكي ما شاء الله استاذ كينج كمال والله وجهت سينقبو غرو حجي قالتو استاذ ماما بانف بوني جيدا والله لازم ساعتنا اكبرت لي ابدا وان بوني يمبرن دوفينين انا وان حجين سنده وانا ران تيم كوتو تفكاتو دور سلاوني نتغونو اسن وجه تلات قبدي بوني يكمتي غبوفنا بوني يكمتي ماما بامبرغيسنا تن امان اجرا خنيا دغفدا ايبون eebun isaan lameen biyya adda addaa ta'anii wal dheebotan ana beekan ana nama jaartii jaan halala taa'ee asii dheeboo turu keessaa tokko oloon gaafni suni gaafa hajji jaartii jaan jechuun gaafa hajji waa maraa godhe irraa akkasii guutamte irraa jechuudha. Kaaban isaati sama booliyyuu rabbiin itti fitee rabbiin wal agarsiise haati naanna'u san boodan hajjillee geessana yoo rabbi jee inshaallah akkasumatti fakkaatti gaagama kiyyaanii. Odo kana wajjin itti qabne kam jettaan jaamee yaada khairat kanu yaada keellee ni fudhadha waan ani itti amanutu yaada kiyyatu waan rabbi tolche boonii amma kadhaan dadhabde kana galiin dadhabde kana birriin galtuun dhoogina mucadditan nasiiba yoo Shee Mahammad dhufee miti boonii yeeshan argata yoo niyyaa tolee dhufee du'aayii godhate xumaaniinatu argama jaalala iddoo jalaatti lukaan deemu miti daa'imtee bira dhufti boonii ni galti. Wanni hundu baada kanaati jedhee amana nama tasgabbii jara maraatifu boniyyan asitti kalu boniyyan asitti makkaa kanatti wal arguun simpiliidha biyya deemurra as dhufutu irra laafa hin beekaan sinigalee tunillee yaada keessa galfadha ankaraa maraanuu harka ni bal'isa waan humni kiyya ayyam Shee Mahammadii kana sappoorti godhu wallaahi billaahi yoo horillee guuruu taate narraa jalqaba riyaal amma kafiizatiin alaayyuu lakki booniyya yugalchinaa yoo jettan aanatu dura kenna sinigalee dursan argam yoo lakki umrallee finna jettan fiizan jaa'iza sa'ati argametti baasii isa hundanatu shafana kafiiza yoo muammalee birrii darbinallee birrii guullallee jettan akkaawuntiin uummattansa waan rabbi nu laaffise irratti galchine fi isin argisiif hujiin goona waan dubbannu kana hujitti jijjiirra khalaas ni boqachiifna nama kana sammuu isaa faraaga goona sammuu isaa akka boqatu goona akka raayeessu goona yaada jedhu qabaan akkas yaanne bareedaa yaada kana dubbiin jirtu walitti hafinu jira kana yoo dandeenye isa uummatanattu ani doolaara 100 akka mee namni akka kiyyaa doolaara 100 akka kaannume doolaara 100 akka no akkaawunti natti sarga amman dabarsa akkaawunti mo qopheessitu mo baal namu goma bira kenana anile riyaala suudi 100 amma galcha yaala fiiza ofirratti qabeenala akkaawunti maxxansa amma fatuura isin erga ankayon kiya Muhammad ayi maka ayi tariqa naka gargaaru barbaada booniyya galchuu tahe umraa fiduu tahe amreedi mataara dhaqee simatuuf boqachiisuuf ani qophii abo monitara nu kan ga jara jijjiidha galchina mutu jara jijjiidha na Ustaz Muhammad monitara kana godhite tara kana sanan baza ibsa sane nam jara baza warra kana kudame khesa baka monitara dhaqeeti we akka nama kan nuti miti monitara ka joda dhaqeeti warra durani khesa jiru remove raagul ni guute miti warra san khesa remove gol Sumboda olin arkisan nama kudan setu ada gal setin khayedema tokko shabakaan kiyyallee na qaqqaballee rasalaso mana feditto sogo tanil shabakaan tokko na yeja rakota kan qabu gasan mana khiyote alada gona alada dorara alal yomi okay
إن شاء الله جرى خير على ده ما نخيتي جونا في دولاركم تكامل خيساتي ولي نللي جونا كوني ما نخيتي وصوصا كان تاون كابين كم تود بيدون دلقين نما كوران جتشون وان كلا لجرى خير جرى Akkas bareeda bakka ibsa. Ajanda ho'i suufin taatu amma wantan wani jennu waan kanas mangaabbii goone eejensii tikeeta murtus waa maras fidee jechuudha. Ijoollee biyya keessa waliin akka baasa warri iskaan godhamee bira dhabu godhee irratti akka dhaamuuf hin godhaa. San nurratti dhiisaa sun hojii teenya akkasi qabadhaa galatooma ulfaadhaa wallaahi lazim hedduu takka amma taraatan tas gabbiidha bakka humaa takka dubbiin takka dhuftu khayrumaa fi bara. هم تفكرت غير ما فلفتي سفتي قرقلة ولا قرر أستاذ أنا خجيت أبشر أبشر إن شاء الله أبشر Bareeda bakka ibsa. يا كم تكامل في كم وأوني تبان قلالي خنا من خيار رامي ورهم تجارتين تهسن حلال جرتن قفتي هون جيرو نفورا warri jaartii teessan halaala jirtan qofti narraa kaasee nama jaartii jaan halaala jiran doo namni diyaaspooraan kun biyya alatti fuudhee waraqaan dooseen oloo deemuu diddee dooseen taan gad deemte faayilli taan jira dabarsan haxaanii faayila isaa lafatti buusan fa'a akka keetis qofaaf teessaas mama baan wallaahi qofaa miti namni akka mama baan jaartii halaalatti fuudhee jirumee takka barreessaa jala jirtani barreessaa waa nama laafee miti jaartii shurtaan biraa hidhee شرطان إسا براغل چين أنا نمو تكسي سنو فرماتا كيسا كان نايون جيني قلوان قلال دي دولار أكو متكام تكو ملا ماونو سيخ فودا هاگا سندتي أجندا وان برادري في رباشنا جبات لا سنتي أتولو جرخي نسافتي ولا غرّا سفتي ما مباني في بونية ولي ولا غير من خيّت يجوا أو جمان تانية سوات ما قصة كقول أنا نم بخوان تفهم موتا وآخرنا نحكم مثلاً account